Hello, akkam jirtu? An dheeressaa Oromiyaa Dijitaalaa Abeerraa. Barnoota keenya Information Technology yeroof sababa qormaata Final Exam yookiin semisteera tokkoffaatiif addaan kunnee turre. Amma semisteera lammaffaa haala ajaa'ibaatiin akka waliin turru waadaa isiniif hangala jechuudha. Yeroo darbee chapter 3 application software kan jedhu waliin ilaallee turre jechuudha. Application software keessatti application software jennu gosa software ta'ee system software irraa kan adda taasisu application software hojii keenya guyyaa guyyaa hojjechuu keessatti fayyadamnu jechuudha. Keessaa tokko kan nuti waliin ilaalle word processing akkas jechuun dookimentii tokko barreessuu fakkeenyaaf kitaaba barreessuu ta'uu danda'a, maateriaalii barnoota qopheessuu ta'uu danda'a. Word processing fayyadamna kana jechuun hojii keenya guyyaa guyyaa hojjechuuf kan gargaaramu jechuudha. Specifically formatting table kan jedhu waliin ilaallee turre jechuudha yeroo darbee jechuudha. Formatting table yeroo jennu maybe row dabaluu ta'uu danda'a, kolomanii dabaluu ta'uu danda'a, akkasumas immoo remove gochuu ta'uu danda'a, kolomanii nu barbaachifne remove gochuu ta'uu danda'a table keenyarraa. Formatting table jenna jechuudha warreen sun akka walii galaatti. Har'a immoo kan nuti waliin ilaallu chapter 3 part 3 inserting picture, art and shape kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Dookimentii yeroo barreessinu keessatti bakkatti picturein barbaachisu jiraachuu danda'a, bakkatti shaping barbaachisu jiraachuu danda'a. Akkamiin akka dookimentii keenya keessa galchinu yookiis immoo arrange gochuu dandeenyu waliin ilaalla jechuudha. Barnoota kana jalqabaa hanga dhumaatti yeroo barannaa gaarii isiniin jedha. Turtii gaarii hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatiin. Akkasumas immoo namoonni subscribe hin goone subscribe gootan baay'ee natti tola. Yeroo barannaa gaarii. Akkuma jalqabaa isiniin jedhe seensa irratti barnooti nuti har'a waliin ilaallu haala kamiin piikcharii, kiliippii, aartii fi sheeppii dookimentii prepare gochaa yeroo qopheessaa jiru keessa akka galchinu waliin ilaalla jechuudha. Jalqaba irra waan nuti beekuu qabnu paragraph formatting yookiin immoo table formatting ta'uu danda'a. Word processing fayyadamnee akkamitti dookimentii tokko create gochuu akka dandeenyu warra sun duubatti deebi'aatii hunda salaalaa jechuudha wantoota yeroo darbe barannee. Kanaaf har'aa akkuma nuti beeknu word wanti jennu yookiin immoo word process jennee yeroo darbe waan ilaalle suni offer several tools to help you capture your reader's attention with illustration that include pictures, shape, smart art, chart, and screensheets. Dookimentii keenya dubbiftoota keenyaaf haala salphaadhaan wanti teekstiin sun yookiin barreeffamni sun ibsu seeraan akka galuuf wantoota nuti daddaballu piikcharii ta'uu danda'a, sheeppii ta'uu danda'a, smart artii ta'uu danda'a, chaartii akkasumas immoo screensheetii garaagaraa ta'uu danda'a jechuudha. Warreen kana immoo akkamitti dookimentii keenya keessa galchina isa jedhu kan nuti waliin ilaallu jechuudha. You can modify image in several ways including converting them to smart art, adding caption, resizing, cropping what you do not need, rotating, applying style and color, creating artist effect and positioning image within the document. Warreen kana hunda taasisuu dandeenya jechuudha. Dookimentii keenya tokko keessa suura tokko erga galchinee booda jechuudha. Crop gochuu dandeenya, resize gochuu dandeenya, caption yookiis immoo title yookiin wantoota waan sun ibsu ta'uu danda'a, smart artii ta'uu danda'a. Warreen sun hundasaa suura tokkotti galchine tokko irratti taasisuu dandeenya jechuudha. Warreen sun practically waliin ilaallaa jechuudha. Another thing is creating art effect and positioning image within the document. Document you create gochaa yeroo tokko. Inserting picture is the first topic of this title. How we insert picture into our document is this one is the first topic. Where you insert picture into document kan jennu word processing ta'uu danda'a. Microsoft Word Market is an embedded object by default, which means it become part of the document and no longer connect to the original image. Amma fakkeenyaaf kitaaba barattoota kana kitaaba keenya kana keessa jechuudha image tokko yeroo galchinu of danda'e akka suura tokkotti suurri gale sun jira osoo hin taane akka dookimentii kanaatti consideridha kan nuti godhu jechuudha. Kanaafidha embedded object kan nuti jennu jechuudha. Microsoft Word marks it as embedded object. Embedded object yookiin immoo part of this document is akka jennutti ta'a jechuudha. Which means it become part of the document. Argitanii
that image is considered the party of document and is no longer connected to the original images. Inserting picture is very similar to opening document file. Document file amma fakkeenyaaf Word irraa yeroo bannu kan dura create ta'eeru step nuti fayyadamnee document file bannutu jira. So akkasuma image create gochuun illee sunuma hojii wal fakkaataa jira. So kanaaf jechuudha picture document keenya keessa galchuu jechuun haaluma nuti file tokko computer keenya irraa itti open goonu hojii wal fakkaataa jechuudha. So innis immoo step wal fakkaataa hordofaa step sunis certain picture jalqabarra maal goona open a new blank document and type green legacy. Amma fakkeenyaaf green legacy jechuu dandeenya nuti garuu barbaanne taasisuu dandeenya jechuudha. Amma fakkeenyaaf Word document tokko soo bannee Word document erga computer keenya bannee ishii kana akkatti bannu durii kaafne waliin ilaalaa dhufne waan ta'eef ishii kana erga Word document tokko bannee new blank document kan jedhu irratti click goona jechuudha. Koodii eegnaa blank document enjettu ishii kanadha jechuudha. Blank document irratti click goona. So green legacy enne osoo barreessine ammasitti jalqaba open new blank document tokko akkatti banuu dandeenyu waliin hundi keenyu ilaallee yeroo darbee so type green legacy akkas jechuuni dhimma kanarratti ta'ee kan nuti document barreessaa jirru yookiin barreeffama nuti barreessaa jirru dhimma green legacy yoo ta'e maal jenna jechuudha. Green legacy enneetuma eegalla jechuudha. Topic isaa ta'uu danda'a. Title nuti barreessinu erga kana ta'e wantoota kana waliin haala gaariin kana more irratti ibsuu danda'an akkuma jalqaba isiniin jedhee capture your readers. Green legacy yookiin immoo title nuti barreessinu erga document keenya nu baname type green legacy kan jennu kan osoo barreessaa jirra ta'e jechuudha. Documentii waa'ee kanaa barreessaa jirra yoo ta'e maal goona jechuudha. Erga kana barreessine waa ishii kana sirriitti kan ibsu immoo suura kana jala galchuu dandeenya jechuudha. Green legacy enne osoo barreessine jechuudha. Green legacy enne osoo barreessine ishii kana erga akkasitti select goone warra kana nuun jechaa jira jechuudha. Ishiin kun mini toolbar jedhamti. Ishii kana waan barbaanne irra taasisuu dandeenya nuti akkas ishii kana taasisuu dandeenya. Bold gochuu dandeenya. Erga akkas goone ishii kana kanarii halluu magariisa soo ta'e fakkeenyaaf alignment immoo centerii gochuu dandeenya yeroo darbe jennee turre ishii kana. Erga ishii kana akkas goone booda waa'ee kana waan ibsu yookiis immoo image insert gochaa jirra amma waan ta'eef image insert gochaa jirra waan ta'eef warreen kana go center horizontal then deselect as the center and press click the insert tab and then click amma kan green legacy barreeffama jedhu erga barreessine waa'ee suni ibsaa jirra yoo ta'e green legacy suniif image tokko akkamitti galchina isa jedhudha jechuudha. Kaayyoon nuti amma gochaa jirru so ishii kana insert kan jettu jirti bakka kana. Title keenya akkuma insert picture art and shapes kan jedhu amma insert picture irra jirra jechuudha. So ishii kana irratti erga click goone insert irratti yeroo click goonu warreen kana hunda isaatuma dhufu. So picture kan jettu bakka kana jirti. Suniin booda erga picture irratti click taasifne green legacy keenya waan ibsu bakka qabnuuti deemne waan barbaanne fudhachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf green legacy suura isaa dhabuu nan danda'a garuu kun amma green legacy dha jennee haa fudhannu suura isa ibsudha haa jennu yookiin immoo suura bakka sunii buudha jennee yoo yaadne ishuma kana insertetti bataniitti buuna jechuudha. So amma argitanii ishiin kuni suura osoo hin taane maqaa suura osoo hin taane embedded object jenna jechuudha. Ishii kana amma kun yeroo darbe examine sinii qopheessuudha. So green legacy kun sinoo barbaadan yeroo documentii sun barreessitan jalqaba wanta green legacy hojii walitti dhufu wanni jedhachuu qabdu qopheeffachuu qabdu jechaadha. Akkasitti 28 taasifna kana jechuudha. Barbaadne immoo click goone underline gochuu dandeenya akkasitti. So amma fakkeenyaaf green legacy dha kaama kun akkasumas immoo waan biraas ta'uu danda'a. Yoo barbaanne ishii kana dhiifne yoo barbaanne suura biraa fudhannu suura biraa
Afuran suruma kan biraa qabdu wayii afurannu mee fakkeenyaaf kana ta'uu danda'a. Kana mee agarsiinu ishii kana Green Legacy haa jennamu fakkeenya waa'ee suni wanta ibsa ilaa jennu ishii kana erga ishii kana fudhannee booda kana akka barbaanne gochuu dandeenya barbaanne border isaa garagaraa sirreessuu dandeenya akkas taasisuu dandeenya formaatan jedhu jira soo kanatti boodaan bifa garagaraa taasisuu dandeenya jechuudha kanumadha waan biraa hin jiru image document keenya erga keesseessifne bifa barbaannetti jijjiiruu dandeenya ishii kana keessa dhufne jechuudha erga image irratti click taasifne bifa barbaanne taasisuu dandeenya jechuudha akkasillee ilaala akkasitti tole filachuu dandeessu sini yeroo suura tokko yookiin document keessa suura galchitan akka barbaadan gochuu dandeessu jechuudha so erga irratti click goone irratti format kan jettu jirti kan barbaachisa ta'e immoo picture effect kan jedhu jira picture effect sun keessa kan barbaadan irra kaa'uu dandeessu jechuudha fakkeenyaaf hundi kana rosoo keenya hundi isaayyuu bifa garagaraa nu taasisaa jechuudha so image akkasitti galchina jechuudha image erga galchine waa'ee image suni kan ibsu immoo jalatti Ethiopia figure yoo barbaanne asitti figure 1 Ethiopian Green Legacy amma fakkeenyaaf kun figure 1 jedhe malee barreeffamni baay'een kana gidduu jiraachuu malu jechuudha gidduu waa'ee kanaa kan ibsu barreeffamni jira barreeffama sun immoo support gochuuf suura kana galchineerra jechuudha so kuni haala kamiin akka nuti document keenya keessa image galchuu dandeenyu jechuudha so kun ishii kana xumurree kaaneera nuti amma then insert picture dialog box upper so amma sitti taasifne kana dhaqnee ishii kana shuma sitti yeroo insert jenne ishiin kun dhufti ishii kana keessa bakka barbaade deemnee kan filannu sunidha jechuudha so erga akkas taasifnee booda locate your related folder on your flash irra ta'uu danda'a bakki nuti suura fuunu desktop irra ta'uu danda'a hard disk irra ta'uu danda'a bakka barbaadne insert kan jedhu irratti click taasifna jechuudha kun ishii kana dura isinitti argisiiseera so insert caption as shown in figure 3.13 akkasitti keessa galchuu dandeenya jechuudha so dhumarra save goone documentii suni ishuma ammas documentii sitti barreessine maal goona save goona jechuudha ishii kana save akkatti goonu immoo beekna hundi keenya iyyuu ishii kana save erga goone Green Legacy jennee yoo save goone kana xumurra jira similarly you can insert picture shapes smart artists chart and screenshot from online following the steps in the following section we will learn how to insert screenshot mas keessatti screenshot computer keenya irraa screen goone tokko akkamitti document keenya keessa galchuu akka dandeenyu immoo biirratti ilaallaa jechuudha so in addition to inserting image from existing picture file kana jechuun computer keenya irraa yookiin desktop keenya irraa yookiin flash keenya irraa jechuudha kun existing picture file jechuudha Word also enable you to capture image of all or part of the current screen display and insert them directly into your document. When you click the screenshot button in the illustration group on the Insert tab menu containing thumbnail of the computer can open a window after selecting thumbnail, insert and image of the window. You can select screen clipping which enable you draw a box and capture an image of content screenshot illee yookiin immoo akkuma mobile keenya suniin goona fakkeenyaaf as irra jirra yoo ta'e image kana as table galchuu dandeenya picture galchuu dandeenya online picture galchuu dandeenya shape galchuu dandeenya akkasumallee screenshot kanuma iyyuu yookiin immoo amma fakkeenyaaf sana si barsiisaa jiru kanallee fuunee document keenya keessa galchuu dandeenya jechuudha fuunee document keenya keessa galchuu dandeenya jechuudha so akkasumallee screenshot computer keenya keessa waan irra jiru yookiin immoo window banamee jiru screenshot gochuun sun dura garuu amma fakkeenyaaf suura kana resize illee gochuu dandeenya amma guddina isaa barbaanne resize akkasitti qabnee bakka kana ta'uu danda'a akkasitti qabnee booda
resize gochuu dandeenya akka bakki nu ga'uuf jechuudha. So ishii kana ammoo yoo barbaanne karaa bitaarra kaa'uu barbaanne irra yoo ta'e asirraan kaa'uu dandeenya yoo barbaanne karaa mirgaa akkasitti kaa'uu akka barbaanne galchuu dandeenya. Asirraan illee wanta waa'ee kana ibsu shape insert shape booda laallaa karaa sun illee galchuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee kana kan ibsu soo asitti barreessuu barbaanne asitti waa'ee kana kan ibsu barreeffamaaf akka ta'utti mijeessinee asitti waa'ee green legacy kana barreessuu dandeenya jechuudha. Waa'ee kana karaa harka bitaatiin barreessuu dandeenya jechuudha. Karaa harka bitaatiin barreessuu dandeenya jechuudha. Barbaanne booksii kana balleessinee akka nuti tolutti barreessina jechuudha. Yoo barbaanne immoo ishii kana wal jala dabarsinee ishiin kun gara kana finnee ishii kana gara kana argannee booda ishii kana jalqaba soo xiqqeessinee karaa bitaa barreessuu barbaanne waa'ee sunii ishii kana sirraan erga finnee booda ishii kana immoo fuunee asitti barreessuu dandeenya jechuudha. Ishii kana karaa bitaa irra taasisuu dandeenya. Ishii kana immoo guddifannee akkasitti waa'ee green legacy kanas keessatti barreessuu dandeenya. Ishii kana akka barbaannetti sirreessuu dandeenya barreeffamoota kana. Yoo barbaanne guddisuu dandeenya. Yoo asii hanguma barreessaa deemnu waa'ee suni seeraan barreeffamaa deema jechuudha. Bareechinee ishii kana qofaatti immoo ishii kana maal goonaa yoo barbaanne akkasitti barreessinaa jechuudha. Ishii kaanee hanga xumuraatti waa'ee kana barreessinaa jechuudha. Waa'ee erga akkasitti barreessinaa waa'ee green legacy kana jechuudha as keessatti. So ishii kun immoo shape jedhamti. Ishii kana waa'ee shape kana boodatti deebinaa. Meejii kana hanga sadarkaa barbaannetti hir'isuu dandeenya jechuudha. So amma maal isinitti argisiisuudhaaf waa'ee screenshot. Screenshot immoo asuma jala jirti. Fakkeenyaaf asitti erga click goonee screen clipping screen jiru wayii bakka biraatti banamee jiru wayii akkasitti fudhachuu dandeenya jechuudha. Kun bakka biraatti dura banamee jira. Kan biraa akkasitti finnee as jala geessina jechuudha. Yoo barbaanne immoo fakkeenyaaf namicha jiru kana qofa yoo barbaanne irra ta'e peejii biraarra kan jiru erga insert jennee peejii biraarra kan jiru suurota as jiranii kana kaafne waa'ee ishii kana lamaan kana qofa galchuu barbaanne yeroo ta'e akkasitti ishii kana murree galchuu dandeenya jechuudha. Murree akka barbaannetti galchuu dandeenya jechuudha. So screenshot jenna ishii kana immoo jechuudha. Sinillee kana irra deddeebitanii ofii keessan akkasitti yaaltan kitaabni nuti irraa barannu yookiis immoo dookimentoonni garaagaraa barreeffamu bifuma kanaatti insert kan ta'an jechuudha. Bifuma kanaanittidha kun insert kan gochuu dandeenyu jechuudha. Another thing is yookiis immoo kan biraa maalidha? Warreen amma isinitti argisiise kana lama fakkeenya screenshotiin warreen amma isinitti argisiise kana. So open new blank document or open page Atileet Hayilee Gabrasillaasee waa'ee Hayilee Gabrasillaasee barreessuu barbaanne irra yoo ta'e mata duree isaa ishii kana jenna akkuma dura green legacy. Select the text then right click display mini toolbar akkuma jalqaba jenne sun isumarra deebi'a jechuudha. So locate your lesson folder on your flash drive. Kanallee jenne switch to the word window clean insert tab and click screenshot argitanii screenshot irratti click taasifna jechuudha. Bakka picture irratti click jedhamu taasifne sun amma immoo screenshot irratti jechuudha. Kana karaa sun akka fudhannu. So stepin jalqabarra jiru shapein illee online picturein illee smart artin illee chartin illee hundi isaayyuu achuma jalaatti stepii wal fakkaataadhaan jechuudha kan inni irratti nuti apply gochuu dandeenyu. So sunidha jechuudha kuni. Kan biraa inserting clip art. Clip art immoo kompiitara keenya irra kan jiru barbaanne tidha jechuudha kan irra nuti gara waan barreessaa jirrutti galchinu jechuudha. So clip art can help in making document look colorful and presentable. Kun hundi isaayyuu picture ta'uu danda'a, screenshot ta'uu danda'a, clip art ta'uu danda'a, shape ta'uu danda'a. More wanti nuti barreessinu sun akka bareeduuf yookiis immoo ergaa guutuu akka dabarsuufidha jechaadha. Kana hunda isaa kitaaba keenya keessa yookiis immoo barreeffama keenya keessa kan galchinu jechuudha. So clip art are predefined image available for use document. For example, if you would like to create greeting card for your friend, you can use clip art such balloon, flower and much more along with text message. You can also download the clip art from website. Download goone fayyadamuu dandeenya jechuudha. Warra kana hunda isaa download goone fayyadamuu dandeenya jechuudha. Sampliidhaaf immoo kompiitara keenyarra muraasii jiru. Warreen sun immoo depending on which version of Office you have, you may be
use an office library of clip art or get clip art from the web. So step 2 insert kun immoo clip art tokko document keenya keessa step nuti ittiin galchinu. Step to asirra jiran kana dubbisaarra yoo deemtanii apply gootan wanti sin dhibu hin jiru chaala click insert tab on the ribbon kuma dura jee goone sunna click option clip art in the illustration group. Then click art as an appear enter the clip category name in the search box and click go select the clip art that you want to use. Double click, so select insert online pictures, type your word or phrase to describe what you do. Waan gochuu barbaanne fakkeenya akkasitti ta'uu danda'a fakkeenyaaf gara wordii keenya sodhaqne amma insertiin waanuma wal fakkaatudha jechuudha hundaafiyyuu insert ishin jennu kun asiitii hundaafiyyuu teebiliidhaaf ta'uu danda'a pictureidhaaf ta'uu danda'a online pictureidhaaf shape smart art chart warra kana hunda galchuu dandeenya jechuudha warra kana hunda galchuu dandeenya. So fakkeenyaaf online picture kan jedhu kun internet barbaada isin barbaada jechuudha online picture online irraa computer keenya kana wajjin kan wal madaan qophaa'e kan jedhu jechuudha. So internet itti ammani click connect jiru work offline kan jedhu immoo yoo jiraate immoo asirraan akkuma duraa sunitti nu deebisa jechuudha. So suni akkasidha smart art kan jedhu kammoo asirraa waan barbaanne smart art galchuu dandeenya. Smart art akkasitti fakkeenyaaf waan present gochaa irraa ta'e akkasitti smart art jenna kana isin waa biraatti bakka buusuu dandeessu waanta akkasitti present gochuu barbaadan tokko akkasitti smart art jenna jechuudha kana. So kan biraa insert erga inni booda chartii galchuu dandeenya. Chartii gara computer keenya galchuu dandeenya. Chartii waa ibsu. Chartii okay to jennee fakkeenyaaf chartii computer keenya keessa waan ta'e present gochaa jirra ta'e akkasitti chartii galchuu dandeenya argitanii. Fakkeenyaaf warreen kana isin gara dhuunfaa keessanii jiruu dandeessu. Fakkeenyaaf asitti ani amma category 1 an jedhu kun category 1 category 2 category 3 category 4 kan jedhu kana hunda saayyuu isin akkasitti waan present gochuuf isinitti tolu tokko tijijjiirrachuu dandeessu jechuudha kana. So bifa kanaatiin chartiilee gara document keenyaatti galchuu dandeenya jechuudha. Kanumatu print ta'a akka barbaannetti kanuma babbareechinee gara waan barreessuu barbaannetti jijjiirra jechuudha. Waan barreessuu barbaannetti jijjiirra jechuudha. Kanuma so step 1 isinitti argisiise kana yoo fayyadamtan sinillee wanti sin dhibuuf hin jiru jechuudha. So nama fakkeenyaaf to online ta'e akkuma kana galchuu dandeenya nutis jechuudha. Example of online picture online jechuun computer keessan dirqama internet wajjin walitti connect ta'uu qaba jechuudha. So shape another thing is warreen kana hunda saayyuu constantly save godha inserting shape computer keenya keessa jiru iddoo barbaanne galchuu dandeenya. Innis warra hanga amma haasaa turre wajjin waan wal fakkaataadha. Fakkeenyaaf ishee kana todhiifne shape mees gashiname koottaa shape jennu kaa insertiin hundaafiyyuu wal fakkaataadha. Teebilii ta'uu danda'a picture ta'uu danda'a online picture shape kan jettu kana shape baay'eetu jiru han barbaanne gashuu dandeenya nuti as han barbaanne shape baay'ee jiran keessaa jechuudha. Fakkeenyaaf kitaabni keenya kamina inni gasheeru kitaabni keenya shape kana fakkaatu wayii galcheera finne asuma galchina waan barbaanne akkasitti hunda document keenya akka bareechuuf galchina jechuudha. Kalarii isaa jechuuf immoo asirratti click erga goonee booda ishii kanatti dhufnaa kalarii gara barbaannetti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Shape kana kalarii gara barbaannetti hannuti toletti an fedha keenyaatti present gochuudhaaf yookiin immoo reader yookiin dubbiftoota keenyaaf akka tolutti annu gargaaru waan barbaanne fayyadamuu dandeenya. Kana qofallee miti shapein kana qofallee miti fakkeenyaaf insert soo innee shape kana jalaa waan barbaanne mallattoo garaagaraa argachuu dandeenya jechuudha. Isaanis immoo kategoriidhaan ta'aniiru rectangle warri fakkaatan jiru basic shape block arrow kitchen fakkeenyaaf hiruu tokko soo barbaanne waan mallattoo akka hiruu wayii education shape jedhamu isaan kun amma fakkeenyaaf kan biraa immoo mallattoo ida'uu yookiin immoo masqalii ta'uu danda'a kuni yookiin fannoo ta'uu danda'a. Isaaniin han barbaanne kana ka document keenya keessatti barbaachiseera taanaan
asuma daballa malee suuraan dhumiti kan kaasu jechuudha. So kan biraa amma fakkeenyaaf mallattoo ishii kana amma fakkeenyaaf alaabaa Itoophiyaa irra kan jettu ishii kana amma mallattoo kana ishii kana fidnee kalarii bakka barbaanne akka barbaanne taasifnee kanuma gara graphic designiitti guddisuu dandeenya jechuudha. Mallattoo ishii kana neennee jechuudha. So warreen kuni shape jedhamu jechuudha. Shape jedhamu jechuudha warreen kuni. So isaanis immoo haaluma wal fakkaataadhaan warra dura siniin jedhee biraa taasiftu jechuudha. Hunda isaayyuu kana akkuma isiniin jedhe kanatti akkuma deemtanii filattanii shape argattanii warreen kun gadi isinii bahu. Suniin booda kan isinitti tole yookiin immoo dookimentii keessa irra galchuu kan barbaadan tokko irratti erga kilik gootanii booda haaluma ani galchaa tureen galchitu jechuudha. So ishii kana mee practical exercise tokkorraa hanga dhumaatti video dheeraa tokkoon hunda isaa isiniifan hojjedha. Isinis immoo akkasumatti hojjettu jechuudha. Next time wanti nuti waliin laallu formatting page number. Page number kan jennu amma fakkeenyaaf 99 jedhamiti amma kun warreen kan akkamitti kitaaba keenya irra keessa galchina. Kan biraa immoo amma gara jalqabaa kanarra soo dhufne Roman numberiidha. jedhee hanga page number 1tti Roman numberiidhaan barreeffama. Roman numberiidhaan barreeffameera kana. Roman number V jechuun 5 dha. VI 6. That means tokko jedhee eegalasii immoo. Tokko jedhee eegalasii immoo. So warreen kan akkamitti akka gochuu dandeenyu video next irratti ilaallaa. Ammaaf barattoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaatti dhuftan subscribe yoo gootan baay'ee natti tola. Akkasumas immoo hiriyoota keessaniif share yoo gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Turtii gaarii nagaan turaa yeroo ta'an